Baga bara 2018 akka lakkoofsa biyya kanaatti isiniin ga'e daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti himna. Oduu waliin Geetoo Lamaayooti. Dhaabbileen amantaa hundumtuu bara haaraa kanaan isin ga'e jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Barri haaraa 2018 akka lakkoofsa Giiziitti Itoophiyaatti kabajamee ooleera. Barri haaraan akka lakkoofsa Giiziitti har'a guutuu biyyattiitti kabajamaa ooleera. Mootummaa federaalaa dabalatee naannoleen hunduu akkasumas dhaabbileen amantaa hundumtuu erga baga geessanii akkasumas ayyaanicha yeroo kabajamaa jirutti warri qabdan namoota harka qalleeyyii ta'an akka gargaaran yookaan waliin akka kabajan dhaamaniiruuf Muummichi Ministeeraa Abiyyi Ahmed har'a namoota harka qalleeyyiif waajjira isaaniitti gargaarsa taasisaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee osoo ayyaanni kun hin ga'iin dursee namoota harka qalleeyyii ta'aniif dursee gargaarsa taasiseera. Oduma wal fakkaatuun imbaasiiwwan biyyoota adda addaa teessoo isaanii magaalaa Finfinnee godhatan kanneen akka imbaasii Ameerikaa, Ingiliz, Xaaliyaan bara haaraa 2018 Itoophiyaatti kabajamuu ilaalchisee uummata biyyattiin ergaa bagattiin isin ga'e dabarsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa TV'n ONN warreen guyyaa bara haaraa Itoophiyaa 2018 kabajaa jiraniif yeroo ayyaanichi kabajaa jirtan kanatti hawaasa sababoota waraanaan balaa uumamaan fi wantoota adda addaan kanneen qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif gargaarsa barbaadan cina akka dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Akkasumas ayyaanichi kan gammachuu jaalalaa tokkummaa akka isiniif ta'u hawwina. Hawaasni godina Horroo Guduruu Wallaggaa sababa humnoota faannoo Amaaraatiin buqqa'an gargaarsa tattamaa barbaadu jedhame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa ana Abee Dongoroo ganda Humaa Galeessaa irraa sababa humnoota faannoo Amaaraatiin qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii mana barnootaa Garaaroo keessatti qubatanii argaman yeroo ammaa gargaarsa tattamaa barbaadu jedheera. Waldaan walgargaarsaa Makkoo uummata Oromoo warreen humnoota faannoo Amaaraa jechuun of waamaniin qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii mana barnootaa keessa yeroof qubatan achitti argaman gargaarsa midhaan nyaataa taasiseera. Akka waldichi jedhetti uummatni Oromoo abbaa warraa 320 ta'an maatii isaanii dabalatee namoota 9570 ta'an bakka tokko qubatanii jiru. Itti dabaluun namoonni achitti qubatanii jiran hundi hanqina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi qorichaa dabalatee bu'uuraalee jireenyaa dhabanii guddoo rakkachaa akka jiran ibseera. Namootni sababa nageenyaan buqqa'an kunneen gargaarsa tattamaa yoo hin arganne miidhamuu akka danda'an ibseera. Waldichitti dabaluun daa'imman waggaa 2 dabalatee namni 29 qe'ee fi qabeenya isaa irratti ajjeefamuu warreen buqqa'an irraa odeeffadheera jechuun ibseera. Kana malees warra amma mana barnootaa keessa qubatanii haadha deessuu ulfa baatii 8 dabalatee maanguddoon ganna 90 achi keessatti akka argaman mirkaneeffadheera jedhe. Waldaa walgargaarsa Makkoo uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraniin hawaasa keessan sababa waraanaa qe'eef qabeenya isaanii irraa humnaan buqqaafaman kanneen bira dhaabbachuu akka qabdan jechuun yaadachiiseera. Uummatni Oromoo godinaalee adda addaa sababoota waraanaatiin buqqa'anii argaman bakkoota garaagaraa rakkoon namummaa isaan mudatee akka jiru yeroo yerootti isinii gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Oduu keenya ittaanuun rogeessi siyaasaa Ameerikaa beekamaan Chaarlin Kiriik kaleessa rasaasaan ajjeefamuun dhaga'ame. Namni siyaasaa Ameerikaa fi hundeessaan dhaabbata Turning Point of America Chaarlin Kiriik rasaasa itti dhukaafameen kaleessa kutaa bulchiinsa Utahaatti ajjeefame. Chaarlin Kiriik gaa'ela saala wal fakkaatu mormuudhaan nama beekamuudhas kaleessa fulbaana 2025 sagantaa Yuunivarsiitii Utahaa Vaalii Oreem keessatti qophaa'e irratti rasaasaan dugda isaa duubaan rukutamee ajjeefame. Chaarlin Kiriik dargaggeessa umurii isaa waggoota 31 yoo ta'u sagantaa mata dureen isaa American Comeback Tour jedhamu irratti barattoota yuunivarsiitii mana barumsaa Utahaa keessatti qophaa'e irratti osoo ibsa kennaa jiruuti kan inni ajjeefame. Chaarlin Kiriik yeroo filannoo Ameerikaa bara darbee Donald Trump mo'achuuf duula filadhaa geggeessaa turetti pirezidaantichi akka filatamuuf nama shoora olaanaa taphatedha. Ajjecha Chaarlin Kiriik walqabatee pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump gaddatti dhaga'ame ibsatanii har'a Ameerikaan nama guddaa tokko humnoota badiin dhabdeetti jedhan. Akkasumas ajjecha irratti raawwatame sana ajjecha siyaasaatii jechuun ibsani. Namni ajjecha Chaarlin Kiriik irratti raawwatame jedhame tokko qondaaltonni poolisii kutaa bulchiinsa Utahaa shakkee qabee qorichaa jiraachuu ibseera. Oduu keenya xumuraatiin Neepaal keessatti dargaggootni mootummaa irratti fincilanii balaan qaqqabe. Dubbii kan kaase mala ammaltummaa ija baasedha jedhu sabaayimaaleen gurguddoon. Kaleessa malee dheengadda biyya ardii Eeshiyaa keessaa tokko kan taate Neepaal keessatti uummatni mootummaa irratti fincila kaasee ture. Fincila sana kan eegalame afaan Neepaal dhaloota Geenze afaan Oromootiin akka dargaggoo yookaan qeerroo warra jedhamaniitidha. Dargaggootni battalumatti diddaaf kan ba'aniif mootummaan sabaayimaalee hawaasaa kan akka Feesbuukii gurraan yookaan cufnaanidha.
Mormii dargaggoonni eegalan sun kutaa hawaasaa hedduu guutuu biyyattii biratti dafee fudhatama argate. Akka abidda saafaa babal'atee haga paarlaamaa diigamee hojii mootummaa hambisuutti ga'eera. Mormiin qibxata dheengaddaa fulbaana 9 ka'e sun kaleessallee daran hammaatee ministeerota biyyattii garii ajjeesise. Waajjiraa fi manneen jireenyaa isaanii weerarsiisee gariitti immoo abidda qabsiiseera. Ministeerri maallaqaa Dababaa itti baafamee ummata fuulduratti akka reebamuuf sababa ta'e kan ummata Neepaal onnee danfisee mootummaan akka diigamuuf sababa ta'e sirna abbaa irrummaa baroota dheeraaf malaammaltummaa ija babaase akkasumas qaala'insa jireenyaa itti dabalameera jedhu BBC, Al Jazeera, Global Wire News fi kanneen biroon yaada lammiilee hiriira sanarratti hirmaataniif kan biroo irraa argatan wayita gabaasan. Fincilli muummicha ministeeraa battalumatti aangoo irraa kaasee mootummaa diige sana keessa namoonni 31 ajjeefamaniiru. 19 rasaasa qaama nageenyaa irraa dhukaafameen du'anii jedha The New York Times. Warra du'an keessaa eenyummaan reeffa 25 adda ba'eera. Mannii fi waajjirri ministeerota gubatee saamameera. Masaraan pirezidaantii biyyattii osoo hin hafin dargaggoonni wayita caccabsan sabaa himaalee irratti argamaa ture. Siidaan pirezidaantii Neepaaliif dhaabbatee ture caccabsamee achirraa kaafameera. Guutuu biyyattii keessatti hidhamtoonni 3 mana hidhaa cabsanii ba'aniiru. Hoogganaan waraanaa Neepaal ammoo sirreeffamtoonni seera gadhiifamuun sirrii hin turre jedhe. Gariin isaanii qabamanii hidhaatti akka deebifaman har'a ibseera. Gareen dargaggoota Jiinzii kan fincila sana eegalan amma kaayyoon keenya karaa nagaa mormii dhageessisuu uummataa fi qabeenyaaf eegumsa taasisuu ture. Garuu qabsoon keenya nu jalaa butamee gara hannaa saamichaa fi yakka raawwachuutti waan galameef dhimmicha keessa harka baafanneerraa jedhaniiru. Hiriirri isaaniin karoorfames akka hin jirre beeksisanii waraanni wal akka seenee akka seera kabachiisu waamicha godhaniiru. Kaleessaa kaasee haga har'a ganamaatti labsii yeroo muddamaa labsamee manni akka hin banamne godhameera. Waraanni konkolaataa sakatta'aa ture. Ganamaarraa yoo xiqqaate namoonni 7 hidhamanii meeshaan 31 qabameera. Mootummaan diigamee paarlaamaa fi tajaajilli waajjira mootummaa hin jiru. Kan hojiitti jiru poolisii idilee, poolisii waraanaa fi raayyaa ittisa biyyaa qofadha. Ministeeronni mana jireenyaa fi waajjira jalaa gubate gariin reebaman garii du'aniiru. Pirezidaantiin biyyattii eessa akka seenan hin baramne. Akka odeessi tokko ba'aa jirutti waraanni helikoophteraan isaan fuudhee deemuu hin oolle. Waraanni magaalaa guddoo Kaatamaandaa dabalatee karaa hundaarra jira. Warri gaaffii qabdan qindeeffadhaatii mariif of qopheessaa jechuun gidduu seeneera. Dargaggootni fincila kaasanii fi barattoonni Neepaal haga filannoon haqaa gaggeeffamutti mootummaan yeroo kan ogeessa seeraa beekamaa ta'e tokkoon hoogganamuu akka dhaabbatuuf gaafachaa jiru. Gara fuulduraatti maal akka godhamuu qabu irratti mariif qophoofneerraa jedhaniiru. Erga 2008 Neepaal keessa mootummaa irratti hiriirri mormii godhamaadhuma ture. Daawwattoota keenya oduu keenya irraa kanumaan goolabneerraa ayyaana gaarii isiniin jenna gamanumaan nagaan nu tura.